Dungo, 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 dugang kangko, dungo, 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 dugang kangko, dungo, dungo. Abdul Abagada Tansaka Dengada Yobode Tilalu Yobode Tilalu Ade Mamemiti Tusukames Miti Dobane Yumfitno Dobane Yumfitno Alo numagane Ayam tichimuda Gabruma kapsofne Godifane moda Dungo 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 Dugang kangko Dungo Dungo Beceng kangko Adun saba Pinfineko Adi saba Beceng kangko Adun saba Pinfineko Adi saba Dungo 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 Dugang kangko Kam dugang ko Kam dugang ko Jechu masih dapat aja lah. Semua kau ti all thar dah muiku. Waan karoorfatiin barsiisuun yakka. Obbosh, maal jechuudha waliin nyaachaa wal nyaannaa leenca koo. Maaloo lalisaafo. Maal maal Moyi. Moyi maal Moyi hin galle. galle Maaloo anke barbaadi maaloo. abaan galle moyi ameerratti moo Maaloo anke barbaadi maaloo. Bosona keessatti gaawwanni bashannansiisani muka koruu barsiisi muka koruu. Bosona ni jaalala kee fakkas ta'u. Kanarratti jaalallee kan biraamu. Maanan si godhee maaliif akkas dhabu? Sorry. Bareedduu koo kophaan si gate miti. Bareedduu. Bareedduu koo. Maal jedha kun dubbisi? Maal? Maal jedha kun? Eenyudha ishee? Maal ijoollee buletti koo fa'iban. Boontuun eenyudha? Boontuun obboleetti adda kooti sana. Maal taatiin? Kana maal jechuu bar. Ateda anarratti osoon jaalala kee fakkas ta'u osoon jaalala keetiif waan meeqa miidhamu anarratti akkas goota. Maal jechuu barbaadeeti maal jaalala kee booressuu barbaaddaa maal akkamittiin akkamittiin. Bagan dafee bira gee akka biyyee nyaadhu soodhi.
Barsiisaa ifa. Silbaayyuu mooraa keessa jirtaa barsiisaa? Wayitii barnootaa gubdeetu as dhaabattee sanuyyuu waan fakkeenyummaa gaarii hin qabne mooraa kana keessatti agarsiistaa barsiisaa? Deemu seenuudha amma daree. Waa'ee daree seenuutiif dhiisuu miti. Fakkeenyummaa qabaatanii waa'ee barsiisuudhaa guyyaa baay'ee waan haasofnetti fakkaata. Hammii obsa namaa akka daangaa qabu akkati barsiisuun barbaada barsiisa. Maal jechuudha? Kana booddee anaaf siituu hin taane kan haasa'u seera akka ta'edha akkati barsiisuun barbaada. Kanuma. Akka barbaadan godha. Waa maraajiif jira keenya. Barnoota keenya har'aa immoo waa'ee dhamsagaa barana jechuudha. Dhamsagni afaan Oromoo iddoo meeqatti qoodamu yookaan immoo dhamsaga afaan Oromoo dhamsaga jechuun maal jechuudha mee? Dhamsaga jechuun dhama sagalee yookaan immoo ergaa sagalee qabu yookaan sagalee afaan Oromoo kana iddoo gurguddaa lamatti qoodnee ilaalla jechuudha. Isaanis dubbifamaa fi dubbachiiftuu jennee iddoo lamatti qoodna jechuudha. Dubbifamaa kan nuti jennu dhamsaga afaan Oromoo iddoo gurguddaa lamatti qoodna. Dubbifamaa kanas immoo iddoo garagaraatti qooduu dandeenya jechuudha. Dubbachiiftuu immoo dheeraa gabaabaa jennee qooduu dandeenya jechuudha. Dubbifamaa iddoo gurguddaa lamatti qoodna jechuudha. Dubbifamaa irratti hundaa'uudhaan sagalee afaan Oromoo iddoo gurguddaa lamatti qoodna. Isaanis sagalee laafaa fi sagalee jabaa jennaan jechuudha. Sagalee laafaa kan nuti jennu dubbifamaan tokko yoo ta'e Jaalala yeroo hunda sitti barfatee dhufta. Ati maal taate maali rakkoon kee? Maatii kee fiduu qabda. Har'a booda sin barbaadu. Maal barsiisaa har'a nan seenaa? hin danda'amu. Deem. Ijoollee isaan kana jeeqaa jirta waan ta'eef deem hin barbaadu. Barsiisaa maal nan seenaa? Maal barsiisaa? Hin barbaadu. Deem. Mooy ammallee qo'annuma kanarra jirtaa? Eeyyee ni akaama. Qo'achaan jira. Barcumaa naa fidi. Tole. Ati xiqqoomallee hin boqqottu yeroo hunda qo'annuma kanarra teessaa sigaa xiqqoo boqqadhu. Anoo dadhabeera kaakaa durdurii tokko natti hin ture. Ani xiqqoo aara galfadhu siin jedhe malee hojii tokkorraa hojii biraatti seeni siin hin jenne. Maaloo kaakaa rakkoo hin qabu. Egaa qabadhu. Tole. Durii adurreeni biyya faranjii deemtee barumsa olaanaa barattee gaafa barumsan eebbifamtee biyyatti deebitu bineensi hunduu dhaqanii baga nagaan galte biyya keessatti jedhaniin. Bineensi mana horiin mana keessaa sareenis hunduu nagaa fuudhan. Adurreen garuu eenyu eegaa turte sitti fakkaate? Hantuuta eegaa turte. Amma hantuunni turtee boolla tolfattee raawwattee boolluma keessaa ol yaatee boolla qarqara teessee baga barumsa olaanaa barattee biyya keetitti nagaan deebitee jedhaniin. Koottaa na dhungadhaa kaayii jettiin adurreen. Lakki asuma teenyaa jedhaniin. Amma adurreen warra hantuutaa kana nyaachuu feetee eegee akkas gochuu jalqabdu. Yoo isiin eegee akkas gootu eegee raasuu jalqabdu
hantuunni irratti beeke laali of eegaa adurreen tuni barumsa olaanaa barattullee amala hin jijjiirranne nu qabu fi kottaa hin galladhanii boolla isaanitti seenan. Kuni maal agarsiisa? Namni tokko hamma fedhellee yoo barate amala badaa hin jijjiirratu. Barachuus silaa amala jijjiirrachuufi motii amala jijjiirrachuufiti. Tokko akkasumatti dheedhidha. Ganama waan gowwaa godhee isa uume dabaa godhee isa uume barumsa illee amala hin jijjiirratu nama akkasirraa of eegudha. Kana qabadhu sirritti. Sii galee? Baay'ee nama barsiisa, baay'ee namatti tola. Tokkittiitti na dabala. Qabattee sirritti? Eeyyee kana sirritti qabadheera. Tokkittiitti na dabala amma immoo. Sin ga'u? Maal waaqaa koo? Shii kana qofa. Ati nama qabdu gan nama dhiiftu. Waraabichaa fi leencatu walitti michoomanii duula dhaqan. Duula dhaqanii oduma deemanuu. Si ani kanan jedhu. Maaliif na barbaadu? Sin barbaadettee as dhaabbachaa na oolchita. Ani bashaadan hojii qabu sitti fakkaate moo akkuma kee afaan banee too'ee micoota kittiija keessa laalaa oola sitti fakkaata. Maali kana hunda na dhaabuun? Maali yeroo darbe sittii koo sana wajjin bashannanaa jirra siin hin jenne? Sittii wajjin bashannanaa jirraa siin hin jenne yeroo darbe? Ishii bosona geessitee bashannansiisaa turte sa? Maali akkuma taasaa ta'ee hiriyaan koo ishiin biyya arabaa jirtu sun miisejii na argina miisejii sana ilaalte hiriyaan koo biyya arabaa jirtu oduma ishii sittii wajjin jirtu moo amma micayyoo tana walitti buune naan jetta? Walitti buune inuman kadhadhee faanan deemaa galgalas inuman bilbila hin kaastu sirumaayyummaa hin cufti. Rabbi si haa cufu. Ani kana jiru ati durbaanuu du'a reef nama jedheetan atis nama taata anis nama ta'a jedheetan nama intala tanatti fayyadamne qabeenya namicha kanaa elminee harkatti galfanne atis abbaa konkolaataa abbaa manaa anis abbaa konkolaataa abbaa manaa taana jedheetan ati sirumaa piroojeektii kana hojjechuudha akka ati mucayyoo tana harkatti galfatte kana uumuudha. torban sadi halkan hirriiba dhabee akkan hojjechaa buleen beektu du'a gaddeemtu naman taatu ati. Yoo badda haa calaatu malee nan arrabsin haa baddu. Ila tasgabbar akkas jechuu kootii miti deemu. Ila atis nama taata hin jijjiiramte dheetan anis nama ta'a jedheetan. Ila ati goona hin gaddu. Ammas tooftan jira. Sammuu koo cuufeetti yaadatan wanna tokko uumee deebinee harkatti galfanna. Hin danda'amne. Kanaafuu iyyaatu tole tasgabbar. Itti yaadu. Tole waan barbaanne elma nuti itti yaadu. Kanaafuu yeroo naa keessaa. Tole tasgabbar itti garuu. tasgabbeessi. Amma na wajjin deemtamoo iddoo biraa dhaqxa? Ani sooliin amma teessu waan deemu. Waraabichi sa'a boojii. Horii isaanii kanaan galatanii raawwatanii dabareedhaan eeguu jalqaban. Amma gaafa leenci eegumsarra oolee saani waraabessaa dhale. Leenci jabbiisa waatiyyoo saffuudhee sangaa jala kaawwate. Yoo waraabichi dhufu sangaan kiyya dhalee beeyii jedhaan. Akkamitti sangaan kee dhalaa sa'a kiyyattu dhalaa jedha waraabichi. Wal morman walii galuu dadhaban. Amma jaarsummaan laallanne jedhan. Jaarsaa waammatan jaarsa biyyaa waa bineensa hundaa yaamanii hunduu
akkuma dhufanii leenci jetti babaasee sangaa kiyyatu dhale moo sa'a jedhaan. Sangaa kiyya moo sa'atu dhale jedhaan. Lakkii sanguma keettu dhalee jedhanii sodaatanii. Sunis hin dhufa. Sangaa kiyya moo sa'atu dhalee jetti babaasa. Lakkii sanguma keettu dhalee jedhaniin. Amma qamaleenii turtee dhufte. Amma isiin dhuftu akkuma warra kaanii maaliif turtee dhufte jedhaan. Lafa takkatu tarsa'eetanii ishee suphaa turee jettiin. Lafti duruu tarsaatii jennaa sangaan duruu dhalaaree jettiin. Dhugaa dhagaa akkamitti? Heenni jedhee waraabee leenci jetti babaasee qabuudha jedhu qamaleen muka yaabbattee jalaa baate. Egaa argitee kun maal nama barsiisa? Namni sodaa qabu nama sodaatu saniif ragaa ba'a malee dhugaadhaaf ragaa hin ba'u. Namni dhugaa hin dubbanne sodaatan yeroo hunda kan itti dheekkamuuf ragaa ba'a. Kana keessatti immoo Du'uu wayya. Sobaan ragaa ba'u manna du'uu wayya. Warri sun hunduu sobee qamaleen dhugaa baaste. Saanii waraabessaa dhale moo nallire kanuma waraabessaa dhalee inni sa'a fudhatee galee dhugaan baateef jechaadha. Dhugaan baateef. Akka durduriin kee baay'ee namatti tola hundi isaayyuu itti naan dabaltu. Hingaa deemu. Waan qo'achaa turtee fi ammas egaa borusitti maamma deemu. Maal akka? Hingaa himu. Kanarra si dadhabsiisuun fedhu. Deemu. Jarri wayi lafa keenya safaraa jiru. Lafa? Jarri wayi Ammas narraan dhaabbannee jarattiin sarageewwan karaa deemtuuwwan sun amma isiidhaa godhaafachuu qaba. Narraan dhaabbattu jarattiin sun. Lafa kana argita? Dallaan kun achi eegala. Hamma asitti itti aansee dallaa biraa, itti aansee dallaa biraa, itti aansee dallaa biraa lafa afurtu jira. Lafti arfan kun tokko, lama, sadii, afur. Kodi qabaa? Ani bashaadan takkaan galmeessee jira. Kanaafuu maal goona ilaa mukaasii kan argitee bakka dhaabbate sittan agarsiisa. Kottu asii kaataa beena. Kun hundi isaatu asiinis ta'ee achiinis ta'ee karaa kanaanis ta'ee hundumtuu as keessa kan jiru kunii fi kan itti aanu lafti isaa wal qixa jira sii gala. Sii galee ilaa muka sanirraa ka'ee hamma muka kanaatti kaaree meetira 400 kun hedduunsaa. Kun jechaadha walumaa gal. Warraan itti aanu kunis 400 sunis 400 sunis 400. Kuni hundi isaatu namni dhufeetumatti ijaarrate malee akkuma argetti lafa jiru itti ijaarrate malee abbaan qabu. Abbaan qabu jechaadha. Abbaan nama argetti ijaarrate. Kanaafuu namichatti himnaa inni haa kennamu jedhee nu mallatteessaa. Dubbiin immoo Kana booda maal goona beektaa? Warra diyaaspooraatitti gurra shi. Kana booda namichi gahee isaa hin argataa. Soorinii fi bashaadaan maallaqni bash
Sammaa kan duroo beechaa kun bokka. Sana qofaa konkolaataa kan bitannu miilana. Konkolaataa bitannaan gaa jaalalli bashbash maallaqni bashbash kun hundituu nu harkatti galee jechuudha. Jireenyi mana keenya galee jechuudha gaafa. Anaaf si malee sooressi jiraare. Daftee akkuma harraban hidhame dafiti nama alaa dhufu. Diyaasfooraa taanaan lafti akkanaa jira lafa investimentiidhaaf ta'u lafa viillaadhaaf ta'u lafa gamoodhaaf ta'u dafaa koottaa caarataa meeqanan isinii fide jettaanii namoota fiddee dhuftaa doolaarii biyya alaatti baatanii dhufan kana nurratti irreeffatu. Ol kaaseen itti machaadha. Anumaa wal quunnamsiisanuu beeka. Lafti kun nu harka geenyaan gaa kanas siin jedhe hunduu guutame jechuudha. Sana booda. Eeyyama koo malee maaliif qe'ee koo namatti agarsiisa? Lakki maal ta'an ilaa akkasii mati lafa kana mootummaatu investimentiidhaaf barbaada. Warri biyya alaatii dhufan inni kunoo biyya Ameerikaa Los Angeles yookaan Faransaay jechuun biyya Suudaan Ameerikaa achi waggaa 20 jiraatee dhufe. Itti doolaarii baay'ee baatee dhufe. Kanaaf mootummaan isaaf kennee inni immoo warshaa ijaaree dargaggoota naannoo kanaatiif hojii mijeessaa sana booda immoo yoo gibira biyyaaf hin galchaa isinis irraa fayyadamtu jechaadha. Kanaaf malee waan biraatti hin jiru. Kanaaf hin balleessu diyaasporaadhaan hanqee koo fudha. Keenya investeerratti argisiisuu dhufnaan akaakamu dhiyaate miti. Yoo har'a moo? Eeyyani ka har'a malee. Namichi seexanii sun har'a sun dhisnee jechuudha. Kanaan dura qe'ee keenya gaafa fudhatanii anaan biyyaa baasanii tooftaa kanaan fayyadaman. Ani immoo osoo biyya koo keessa jiru osoo lubbuu koo jiru kun maal ta'u? Namichi seexanaa kanaaf immoo nan hojjedhaaf. Tooftaadhaan deemnaa dhiisi. Akkas hin godhin nama harkaan ugoota. Abduu abbaa gadaa sansakkaa dheengaddaa yoo booddeetti ilaallu yoo booddeetti ilaallu adeemamee miti sussukamees miti dubbannee yoo fitnu.